komantii kana jalatti beektaa murtee surree kana dabarsaa isiniin jechaa jiranii. Waan surree kana mee murtee maalii dabarsitarree jaarsi dhufe dubbii araarsaa jirtanii warri komantii kun hirribana dhoorgee bakkuma dalagaa dalagaan dhoorganii akka surree kanatti anaa kofoo surree baasii jechuun wafna godhaniira. Obboleeyyan keenyaa fi Sayyidar Faayis carraa naa kenna. Waantu jira. Kofootti anaa deebisanii asir bakka kofoo. Saalim maaltu akka jiru beektaa Saalim kiyya. Bakka surree kana takkitti dhiifama sirraa fudhee Saalimoo freestyle. Laal akka fakkeenyaaf hin beektan aadaan naannoo hundaatu garaagara amma fakkeenyaa gara Arsii Baalee kanatti jechoota tokko waan jedhu qabu gaa kana caalaa Ahmad inni gara kiyya qulqulluu waan ta'eef akka nama biraatti hamtuu wayii gara qabaadhee fi waan hin deddeebisuufis hin qabu. Normaala nama qulqulluu tokko waan fedhe irratti ho'i Ahmadii fi Ahmad amma soddaadha. Akka fedhellee ta'u soddaadha. Amma yoo inni Ahmad jecha naan jechuunis yoo dhufee na dheellee yoo dhufee na rukutellee an nama deebisuuf miti. Baay'ee bakka soddaan sodaadha. Alfiifuun soddaa ofirraa hin eegaa. Inshallah ammaaf osoo hin ta'in haguma jireenya kiyyattuu waatu Hamzaa afaanii baha jettanillee hin eeginaadha. Darajaa itti ilmi namni fagoo taa'ee itti waanaan jiru miti. Osoo namni qaamaan na bira jiraatee harkaan na rukutellee nama deebisaa san deebisuu miti ani. Namoonni herreega akkasii dhaattanillee akkasitti yaadinaadha. Namoota tokko jira jireenya nama fuula dura murteessuu jira. Waan akkasii irratti sun jireenya abbaan ni beekaa waan akkasiillee fayyadaminaadha. Ahmadiin ammoo dhiifamaa wajjin namoonni Ahmad irratti duulaa jirtan Ahmad irratti hin duulinaa ni ga'a. Ahmad obboleessa keenya sa'aa silaa waajaamuu qabutti illee waajee sa'aa silaa namni as bakka oga dubbiin bakka geetti illee bakka namni dhugaa dubbachuu silaa qabutti illee dhufee dhugaa dubbate kana caalaa wanni jaamu hin jiru. Ahmad xiqqooleef sagalee waan biraa irratti biizii taate akkami Ahmad ati jirtaa? Jira Hamzaa si dhagaara akkami? Fayyaa alhamdulillah itti cabsine gaafa nu maal ati jettees bakka Dafaariidhaati beektaa gariin gammateen godhu bakka gammatanii si gammade anoonneen si gammade beektaa namni waan jibbu katee ulleen dhabamu wallaahi mabruuk. Baga gammadde atillee nama na caalaa fi gasii kaata gisee laalu baga gammadde gaa jechuun tuttuqaan ni jiraa miti. Yaala waa takka hin jiranii taani ammoo waan si gorfadhu amma keessumaan sitti madda beektaa rakkoon qabdu. Maafshii rakkoon qabu. Obboleessa kiyyaate amma gara marattu soddaa kenna si jaalatanii si kennanii si jaalattee mucattiin teenna nullee kanumaa si barbaanne atillee nama beekatu waa'ee beekumsa ofii waan beekurra beektaa badii dalagamte namaa dhiisaa. Namni sadarkaa sanii nama falmee osoo jedheessu amma hin barbaadu jettee aarteellee hima dandeessa. Anillee akkuma ati amma waan namatti goote kanaaf si akkasii si daffare. Atillee ammoo itti cichite waan baga milkooftee baga irraa hante siin jechuu barbaada. Ani ammoo garaan sii gammada. Dhugaa rabbititti garamaan sii gammade. Afoo inna lillahi jedha wanni akka sagaysan dubartiftee duuba deemte ana nama jabaadha batti cabsee bakkaan ga'e. Ana lillahi sabiraan deemte Oromoo osoo hin taane. Ani bara namni biyya waan irraa jiru qabu bara akkami beektaa waan kana Hamzaa afoo inna lillahi jedheera ani. Komantii kana jalatti beektaa murtee surree kana dabarsaa isiniin jechaa jiranii. Waan surree kana mee murtee maalii dabarsitarree jaarsi dhufe dubbii araarsaa jirtanii warri komantii kun hirribana dhoorgee bakkuma dalagaan dhoorganii. Akka surree kanatti anaa kofoo surree baasii jechuun wafna godhaniira. Obboleeyyan keenyaa fi Sayyidar Faayis carraa naa kenna. Waantu jira. Kofootti anaa deebisanii asir bakka kofoo. Saalim maaltu akka jiru beektaa Saalim kiyya. Bakka surree kana takkitti dhiifama sirraa fudhee Saalimoo freestyle. Laal akka fakkeenyaaf hin beektan aadaan naannoo hundaatu garaagara amma fakkeenyaa gara Arsii Baalee kanatti jechoota tokko namni ka fayyadamu jira. Amma Ahmadiif an osoo wallollee Ahmad saree naqqalee jedha nama fakkeenyaaf saree naqqalee jechuun ooma saree mormarraa naaqalee yookiin saree morma qaleetii miti. Arrabaan na xiqqeessee jechuudha jechamatu jira ka jecha wayii ittiin ibsan jecha.
Waan akkanaa yoo ati goote na argita surree mataan baafadha jechuun jecha wannaa hin jiraami kino dhaaduudhaan gaagahu aadaa naannoo hundaatu garagara haqiiquma jechaadha kan Ahmad Ifannaa jedhuufi miti. Inna dhaaduudhaan gaagahu yoo ati akkas goote an surree mataan baafadha ka jedhamu surree makana akka kamisii wayita yoo mataan baafatanii miti. Dhugama ati waan san irratti jabaatte jechuudha. Fakkeenya kaanillee wanti isin kaasee ebalu arrabaan saree naqqalee yoo jettee arrabaan saree namaan qalanni garuu arrabaan na xiqqeesse akka sareetitti akka nama saree qaleetitti na xiqqeesse jechuudha. Saree naqqalan jechuun kanaaf ka Ahmad jedhe namni keenya xiqqoo ufillee foggortanii nullee foggorina. Ka Ahmad jedhe surree mataan baafadhaan surree kana ol harkisee baafadhaa osoo hin taane jecha waan takka afaan dubbadhe waan takka yeroo deemaan beete takka wanti yeroo deemtuun kun ammaa fi jecha kana yeroodhaan wal qabatee inni jejjaanii Ahmadillee xiqqoo obsuu qaba. Warroonni jettanii illee asumatti irraa dhaabaadha. Dhugaan dubbachuuf namni tokko gaafa waa je'e waan san taatee fi miti fakkeenya wayii godhata. Waan fakkeenyaa jedhamu yeroo baay'ee namarratti hin duulu hawaasni keenya dhiisaadha waan akkasii namarratti hin duulinaadha. Ani bakka deemuun tana irra deebi'ii afooyitu ja'ii jettan sani afooyinaan talabbiiti. Afooyinaan illaa hin ja'an ammallee duraan illee gaafuma liivii seenee dubbadhu san gaafan gara maayyiitti hoggan liivii xumure booda ana afooyinaan illaa dhiifama waan takka garaan qabu hanga inni dhufee jechan taane maqaballee isaa xiqqoo waanaan jejjeessan irratti xiqqoo miira keessa galee dubbadhe malee amman takka waa garaan qabu jeetiin dubbadhe ammallee dhuguma guyyaa tokko isa rabbiin arku kun guyyaallee jummaadha isa rabbiin arku guyyaa takka hanqa xurii qeensa jalaa takka hamtuu gara qabadheen beeku. Isaafii miti nama biraatiif waan hamtuun na keessa ooltee bulteen beeku isa rabbiin arku bakka kana caalaa waan dubbadhuus hin qabu. Hawaasni as jalatti argamtan namni gara nama 2,200 jettan kuni wanni ani isiniin jechuu barbaadu gizee namni tokko dogongora saniin yeroo dheeraa nama daqaa dalagaa nama goratina yeroo takkaaf namni gabbee qeeqamuun ni jira abbaa fedheewu ilmi namaa kan dogongorre hin jiru. Dhaamseen akka obbolummaatti isinii dhaamu. Ilmi namaa waan takka namanni dhufti namnis keessaanii baha biras ni dabran. Bakka isinillee gaafa namni san tasa bira dabre achuma dhaabuu danda'u baradha. Wanni fedhe ni uumama ilma namaa irratti ilmi namaa dogongoraadha rabbi gaditti. Waan takkaan waggaa takka nama jalan dhaabbatina waan takkaan guyyaa lama nama jalan dhaabbatina yeroodhaan wal qabatee deema wanni dhufu hundinuu waggaa yeroon dabre bakka achuma namarraa dhaabuun dirqama jiru jeetiin amanaa. Kana caalaa gaa isinitti illee dheereessu galatooma ulfaadhaadha. Mana keessa jiru carraa kenna amma Usmaan fa'aa Oromoo Sinistii Freestyle. Yes. Naa obsi gizee takka si dura dhaabbadha. Dabarsee Khofoo Hamzaa dhaabbu achitti anaa si dhaaba. Obboleen keef carraa kanina Khofoo surree narratti dhiisa. Ana biraa qabda surree habiraatu arra soddaati. Habiraatu yoo ziqayas yoo dahabas ta'e soddaan sodaa itti Oromoon anarra. Yoo Khofoo warri Ahmadittis harka dhoowwitanis warri gamanas gamasis harka dhoowwitan fayyaadaha. Isin jiraachuun tiktaakni kunuu jiraate dura. Yoo isin asin jiraatin jiraachuu keessan nu garsiiftan jiraachuu Oromoo nu garsiiftan Oromummaa nu garsiiftan. We appreciate you everyone. Isin galatoomfanna hunda keessanuu jiraachuun keessan Oromoon jiraachuudha. Naamusni jireenya kee keessatti bakka dalagaatti mana kee keessatti dirqama barbaachisa. Yoo naamusa qabaatte hawaasa jabaa taata. Hawaasa jabaattu mataa ol qabata. Naamus is the key. Discipline. Ashuti ana I call her Ashanti. Ashantiin baasee fi obboleessi gurbaati Ashanti tawallistuu Ameerikaa saniin baanu teenyata Oromoo san baana tabaddaa baalee saniin baana. Ashantiin tarabbi naamusa kennee fi she's a high discipline. Dala feetiu as bafte and Ashanti crane isif kenu high discipline, the most high discipline woman on earth, believe me, the most high discipline muchayo namus ni siapa Oromo namusa high discipline atigaru hamdana sidam Nasir Anole just watch him lale kagariti ege faddu bulti isa obboles kenna akkamita keessa isaa jabeeffatu keessan illee siin gorsaa keessan illee waan si gorsu jira public irratti khaleellee si dhaamee jira
خوتي تيتي في إنرجي تيتي كاكرا نيكالي فتح هندبمتو أما اللي ردي بيسي فيديو ورابدوس نيجاباب سيتان دبم عشتي أتي في إسي عشتي في أتي أمباسادر جالات أمباسادر روتسي أتي في أشتين رويال ورا إنجليزان قرتي أكاسي توفلال رويال ورا نوغوسا سنجيتشون نوغوسا جالالو أحمد أمو جنرال أبيك بلا شت سلا أحمدوك أبصو أجين كاسيني من نكونو أكنتين أو بولتين تيتو يا سلا أحمد أجين كاسينو تيمبانيني بدأ بالإنسان كيسا عشتي ناموس نسي في جبين نسي أكو مجروتي أحمد رساسني مدفيني ناچي توكوسي أك أمريكا كيسا نماري ميتينجي تانو نغوتي حقني جروخانا أكن دبنس أنا رويساتوري أرنين باس ميتينجي حيوتا تتائي حمزة حاشتي أكرغتكم ناموسني أورمو أك إيقاموف قوني سنشوفا تركان فن شوفتي نمني نتنهمو نقرصا نمان فرنو حيوتا لأجيفن أما تانكي حيونا أولي تجرا تركان فجون دندو تركان في تك جيش أرجع تشلا جون مالي في أنا في حواس أنتي إرادة لتتكاتا فياته أحمكي ناصر كي أنا أوف كل شيء وبولين كيس جرها فرتني دكتور ساميري حمزة نرت إيسا أحمكي فياته غلطومي فريستايل ما كأم أنيل وجيك أبا أحمدو أنيل وجيك أبا غلطوما نموت برو يا درافودي إدار دبادومي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. قلت مال أنسيد دام دوك بوليسات صلاة خيستي وبوليتي تين عاشتي في حمزة دعاء يقول دور يا با صلاة خيستي دعاء كوفا قدا في فياده جرا بوليان خياف لنا غلطوما ديفما ناو في كل جايونين جيتشلي خالت اسغودي ديفما غلطوما فيا غلطوما تي واتaka beka wamale tu kan wi kana tu kise to ko illi tamale mai ki dubbadume ni turkini sidi mamulis si dubbachiisani mai ki maki in turko isitu di margisisar أبو ما كنت أرسل أبدي والجرا عشتي وأنا كسي ملل تم ya amman jirati de Sagalenki ni daga mama. ni daga mamaki ni daga Sagalenki ni daga ma. hin daga ma tide min daga ma ni turki ni si wanni ni si dima mulisa beta tap goda fi me warra jala jirtan tap goda Okay, amma sagalenki ni daga ma natti fakkaata. Okay, Ya, amma amma jiru jiru kana fide. keessaniif galatoma. Garuu bika hundattuu dubartiin bikkuma hundattuu dubartiin xiqqoon qabdu yaa dubartiin dura adeemtu dubartiidhaaf carraa kan gizee biraatiif itti aansuudhaan immoo wani naan jaa kuni yoo si arsiis hin beeku anaabsi Facebook irratti yeroo dheeraa wal beeknaa yeroo dheeraa waa'ee uummata Oromoo irratti hojjechaa turre bikkan sineeginitti si arkee arsii fi harargeen obboleeyyanii akkasuma Oromoo kutaa kudha takka obboleeyyanii tokko irraa fuudhuun wal heddummeessuu fi wal jabeessuu fi tokkummaa cimsuu fida malee waan biraa hin fidu. Sanumaafuu sureen baafadhaa yoo ashetti fuudhee jecha itti saniif eeka rakkoo meeqa keessa darbee koofiyyaa isaas osoo ofirraan baasiin ashetti waan fuudheef kabajaa warra keenyaatii fi kabajaa warra Oromootiif silaa qunxaa jalaan uffattee surreef baafattee natti tola kabaja waliin. Oromoodhaaf dhiinillee nama dhiigaa miti. Oromoodhaaf duutillee waan jirtuuf surreen hedduutu akkasiin kunidha. Maal si fakkaata? ya itti fufi maki Allah amma maki illee jetti jedhe waan jettu Ahmed assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
amma waan gootanii qoosaa maakilleen qoosamaaf jettee ani reefu yeroo ati na harkistu sanii wanti ol seenuu dhabee fi Hamzaa waliin dubbataa turre isaan keessaa walii barreessaa jirra. Haqiiqatti ilmi namaa maaliyyuu haa jedhu maal haa godhu wanti kamuu beektaa qadara rabbiitti wanti rabbiin azalitti dabarsee jechaa fi gocha namaatiif duubatti hin deebi'u wanti rabbi irraan ta'in ammoo ilmi namaa maalillee aftaaf godhaa fi koppii liinkii kanallee 700 qofatu godhee aga 2,300 godhaa fi wanti rabbi irraa ta'e ammoo homa takka ilma namaatiif duubatti deebi'uu hin danda'u. Kanaaf wantichi ta'e wanti ta'eef ammoo nama mee amma inni oseenee bakkuma inni jirutti isarratti dubbannee waan jiru goolabnaa maaliif hojjettanii isuma dhugaa laala itti meera yaasuma jala jira hin seenaa amma harkisiin Hamzaa lakkoofsa tokko naa barreessi. Suurri jettanii dhaabaa please ani qoosaaf jedhee maaliif soddaan kabajaadha. Salumaafuu namni tokko jecha tokko dogongoras ta'e miira keessas ta'e namni ilmi namaa waanuma ja'a jecha sanirra dhaabbattanii gaa nama hin dirqinaanii bira darbaa waan kana. Share itti godhi Nasree. No injira asuma jala jira Hamzaa lakkoofsa tokko barreessi Hamzaa yoo argite ol harkisiini siifan kamaalillee shamara qarree ta'enna isiifillee carraa nuu kennaa fi gabaabsiteetuma yaada si haa kennattu sana booda bakkuma Hamzaa jiru waan jiru dubbanna. Hamzaa siifan dubbatu. Hamzaa lakkoofsa tokko barreessi qeerroo fi siifanii carraa kenna agasiif Hamzaa lakkoofsa tokko barreessi. Ayyeme. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndike sanu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Koppii liinkii fi Ahmed mee moodetara fi jaanqaas jiru. Maaf tuttanara? Mee muutii godhadhaa gacarraa waan xiqqishuu jedhee ba'a. Jalqaba irratti Hamzaanii fi Ashittiin gaa'ela jiraa kanarraa kun hedduu baay'ee gammannee jirra. Gammachuun keenya mana Oromoo guutuutu sargiidha. Akka waan nu bira jiru tokkotti gammachuu qabna. Muutii godhachuu dandeessanii haasa'ee deema. Yaa itti fufi Hamzaa soqaadha itti fufi ati siifanii itti fufi Hamzaa si barbaadaa lakkoofsa tokko barreessa. Itti aansuun gochi Ahmed Culullee godhe ana biratti parsantii 70 fudhatama qaba hunda osoo hin taane. Dhalaan Oromoo kutaa 11 obboleessa akkasii yoo qabaatte bareeda jechuudha. Dubartiin keenya akkasin taatu jedhanii mormuun bareeda. Tokkoffaa Hamzaadhaaf jaalala isaarratti akka inni jaallatu malee akka inni ariifatee waan kana gochuu qabu. Miira keessa seenee waan kana agarsiisuu qabu gootummaa isaa mul'isuu qabu mul'iseera jechuudha. Maaliif kun hundi waan obbolaansi arsoonni Ummaa sikkoof mandoo gabbaanii intala keenya akka dubartii biraa miidiyaa irratti sagaleen si akkasitti waraabamee hin badu kan jedhuuf malee Hamzaa qeequuf miti. Wanti isin fudhachuu qabdan jechuudha. Gochi inni hojjete kun Oromoon kutaa 11 obboleessa akka Ahmed Culullee osoo qabaatte rakastee miidiyaa kanarratti naftu jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdanii Hamzaan rakasiise jechuuf osoo hin taane Hamzaan jaalala dhugaa jaallate. Ija isaarraa hin beekama. Arraba isaarraa hin beekama. Ashittiin immoo nama Oromoo miti sabni biraa jaallatudha. Haalli si ijoolluma dubaraa miidiyaa kana keessa hin jirtu jechuudha. Uffannaa sii ta'e, haasaa sii ta'e, gochi isin gootu hundiyyuu jechuudha. Wallaahi anaan akka mataa kiyyaatti ana caalti. Shamarree kamiyyuu hin caalti. Hamzaa illee akkuma kana nama gaariidha. Haa ta'u malee obboleeyyan kiyya waan kana waan Hamad irratti godhetti Hamzaan illee deebi'ee galatoomi jechuu qabaa. Akka mataa kiyyaatti jechuudha. Maaliif jaalala koo irratti na ariifachiiste. Jaalala koo irratti na ariifachiiste. Akkan xiqqii keessa galee daraniin isii jaalladhu na goote. Kun bultiin akkasii hin argamu. Bultiin akkasii Rabbi jaraaf haa eebbisu bultii ajaa'ibaatiin jechuu barbaada. Asaa kiyyartii yoon balleesse dhiifama. Ahmadiin hin qeeqina. Hamzaallee waan bareeda godhe Ahmadillee Ashittiin illee Oromoon guutuullee waan gaarii gootanii tiktookiin kun akkasitti ajajanii firaankii gootan. Firaankii osoo hin taane bultii dhugaatti akka
Amzaatiif Ashittiitti fakkeenya nuuf taasisanii jechuu barbaada. Galatoomaa yoon balleessa dhiifama. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoome siifan hafuura natti deebiftee jiru. Baay'ee galatoomii siifan teenya. Alaikum salaam wa Dhiifama maalillee irraa kanatti fayyadamee baya. Duraan dursee Hamza Ahitti baga gammaddanii isiniin jedha. Itti aansuudhaani viidiyoo tokko waraabee jira durallee dhugaatti jarras jiraateef yookiin waan kun ajandaan kun hin dhufaafi miti. Maal jechuu barbaade walumaa galatti Ahmad jecha san fayyadame har'a Ahmad bakka san jira yoo jenne bakka san hin jiru. Sababni isaa osoo biyya san jiraate qaaman sargii isaa irratti argama waan ta'eef. Kanaaf warroonni barreeffama rawii barreessitani ila gaafsanis jecha isaa akka amma siifan hubatteetti ilaala. Namoonni hedduu hubatanii jiran jecha Ahmad jedhe. Osoo jibbuudhaaf yookiin waan san hin godhaaf hin taane akka ajandaa miidiyaa hin taaneef malee gaafa immoo dubbiin dhugaa ta'u Abu Mu'aaz kalee sagalee isaanii dhageettanii jirtan. Haga edaatitti ani waan kana dhugaan seene ila akkasuma fudhaa laala sagalee namaa laala fayyadama namaa yommuu ammoo inni kun dhugaa ta'u itti gammanneedha. Kanaaf amma Ahmad illee yeroo inni kun dhugaa ta'u daran gammade. Hamzaan obboleessa kenna ilma kenna nuti soddaan ni jaalanna innis warra soddaan ni jaalata. Ahmadii fi Hamzaan obboleeyyanii warroonni immoo koomentiin taane barreessitan dhaabbadhaa irraa gabbaa jechuun barbaada. Galatooma gara dubbitti seenaa Nasri. Baay'ee galatooma Haydar illee dhufee garuu amma haasaa namuu yaada garaagaraa kennataa dhufe amma beekanii yaadni namaa kunillee wal'aa yaadeema. Sila erguma goolamneen booda osoo namuu yaada kennate waan jedhu yaada qabaame maal jettan isin Nasri ko Oromfaatii freestyle. Amma dubbii kana Ahmad Marra watakka nama beekaa beektee wanni jidduu dubbatanuu hin jirtu. Orokiyya. Jarru dhiifama naa godhi. Ahmadis galatoome ati obboleessa keenya kabajaa guddaa na biraa qabda dhugaan siin jaa kabajaa guddaa na biraa qabda nama hedduu nama kabaju namummaatti nama na wahallee dura waan cufa dura himaanriitti nama na deen oromummaa kiyyaa fi amantii kiyyaa so wannan jiru yaada garagaraa hin hayyamnu amma booda yaada garagaraa gastii takka irratti yaada fudhatamuun sokkee akkuma jirutti laakiin wanni kun waan dhumatee Ahmad ganaatti keeta muratee mataan isaatu Hamza mana isaatti affeeree Ashittiin affeeranii laaqanaaf diinara nama hoteelas manattis affeeramuuf ta'u akkasii nutis nama Ahmad affeerru malee isin khofoo dubbattanii khofoo biraa anaatti itti kaa'uuf deemaa. Amma waan muuf oolii malee wanni takka akkuma Naasir hayyuun keenya jedhee Naasiriifin dabarsaa yaada garagaraa paazitiifa malee waan dhumatee akkamitti Ahmadii fi Hamzaanuu laaqanaaf diinara wajji nyaatanii haasoyina malee akkami malee waan biraa amma bira honnee jira obbo Naasiriifin dabarsaa akkasuma Ahmadis na bira dhufee asitti Brazilian restaurant anaa si affeera guyyaa as galatoome dhugaa rabbii dubbachuu baanu Hamza faajittiina jiraatanii. Anaa si affeera. Halkan takkan bulchu mana kiyyatti affeerraa godhaaf laa maatii kiyya wajjin Hamzaan na beeku ati jette kana namni godhu ati naa jiraadhu obboleessa kiyya. Anandaan obboleessa waan gaarii isaa malee hamtu himi. Hamzaan waa jedhumoo akkam jetta? Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamza yeroo tokko osoo ati waan jedhin Hamza ko ila yeroo tokko osoo ati waan jedhin beeyta amma isin soddalle ija keessa isin eegganna. Yeroo tokko walumaa galatti waan guddaallee jedhuufi miti inni jalqabaa Hamzaalleen waan kana ajandaa amma dhugamatti qoosaa malee beeytanii wantummaan ajandaa kana akka goolabuu barbaachisuuf tokkoffaa bultiin haara ijaaramtu tun hargufamuun barbaachisu beeyta. Social miidiyaan kun musiibaadha. Waa'ee ajandaa Ahmadiitiif Hamzaatiin sababanii namni keessa seenaa deeman bultii namaa kana keessa. Tokko san lammaffaa yeroo ammaa kana wanti godhamu kamiyyuu ammoo ajandaan xiqqishuma ta'e eegalamee babal'atee ammoo sadarkaa gandummaatitti sadarkaa akka biyyaatitti ol guddataa deema. Wanta akkanaa kana beeyta. Kanaaf dafaniitiin gabaabumatti yoo ofirraa cufaa deeman malee yoo babal'ate keerii takka illee hin qabu. Inni itti aanu ammoo namoonni tokko tokko gara biraatti haasaa kiyyan jijjiirina. Hawaasni Arsiitii fi Harargee kuni gandummaallee namni osoo miidiyaa gubbaallee fidanii hawaasa namni walitti buusuu hin qabnedha. Maaliif? Arsii fi Harargee Baale jechuun akka quba kana sadiiniiti walitti aanu. Teessuma lafaatiin illee ni beeytan hundi keessan. Baale Harargee Arsii kallattii hundaan waldaan keessa. Uummanni illee hawaasa tokko hawaasa waliin nyaatee dhugee waliin jireenya waa hunda qabudha.
Wanti kana jedhuu fi Ahmad Hamzaa wal lolanii baatanii waa turufaa fi miti garuu booda ajandaan namaa yoo babal'ataa deeme keeriin qabu gara keeriititti illee hin deemu. Kanaaf dafaniitumaan qotanii awwaala wayii ajandaa kanaa. Ijoolleen tunillee ijoollee miskiinaa ijoollee biyya garaagaraa jirtu. Yoo namni ajandaa jidduudhaan fidanii amma ajandaa kana babal'isaa deemanii hawwatu jidduu seenaa. Waan beekuuf isiniin jedha. Waan argeef isiniin jedha. Hawwatu jidduu namaa seena. Maqammaan namaa kunillee osoo danda'ame Aashittii fi Hamzaa waan jedhamu kana miidiyaa irratti kaasuu baatanii bakka eega bultii ijaaratanii xiqqoo galallee jedhanii nagaan jiraatanii osoo taa'anii waliin mari'atanii akkaataa itti wal arguu danda'an akkaataa jireenya isaanii. Maaliif sa'aatii dhufanii ajandaa sooshaal miidiyaa deebii namaa kennanitti waan jireenya dhuunfaa ofii dagatan. Jireenyi namaa miidiyaa gubbaa qofa irratti rarra'ee hafa jechaadha. Kanaaf jedhee amma Hamzaaf illee carraa kennaa Hamzaa kiyyaa galatoomii. Ajandaa kana cufuun waan siif Ahmadiin jidduu jiru Ahmadillee dhiira dhugaa dubbatu. Ahmadiif illee kabajaa guddaa qaba. Maaliif dhiiratu dhufee dhugaa namaa kenna. Reefu yoo inni Hamzaan dhiira waan jedhe san galmaan gahuu isaatiif kabajaa isaa qaba yoo inni jedhu haasaa Ahmad sa'a tokko guutuu haasa'e keessa bakka haasaan naa ta'e sanumaana. Dhiira jechuun isaa dhiiratu dhiirummaa namaa beeka jechaadha. Dhiiratu kabajaa namaa malu namaa kenna. Haqiiqatti Ahmadillee akka garaan isaa qulqulluu ta'e anillee ragaa bahaaf akka inni hamtuudhaaf miidhaadhaaf jibbaadhaaf hin jenne dhibbarraa dhibbatti ragaan isaa tokko an. Haa atummaan xiiqii keessa galteetuma yookiin atiif mucattiin tun gara kallattii sirrii fi kallattii halaalaa ta'e adeemtaniif. Wanti sun ammoo milkaa'ee jira. Eega milkaa'ee ammoo akka dhiiraa gadi ba'ee Hamzaa hin dandeetta kabajaa sii qabe baga bultii gaarii ijaarattan bultii gammachuu isin haa ta'u eega jedhe hamtuun takka jidduu keessa hin jiru. Atillee kaleessa garaan kiyya akka ilkaan kiyyaa kana addaataa jette ofii keetii arraba keetiin dubbatte. Ani hamtuu namuufuu hin qabu jette. Kanaaf warri jidduu keessanii daldalatu barbaadu haa kasaaru isin afoo inaa lillahi bichaa jedha yaadoo qabaatte ammoo Hamzaa dubbadhu achirraa Ahmad dubbadhu afooytu booda ammoo warri mana keessa jiru laa dubbatu. An kanumadha galatooma. Galatooma carraa kana as dabarsuu keessanii fi dhugaa dubbachuu fi ani Ahmaditti illee takka aareen beeku. Akkuma isin hime ani amalli kiyya amala hannaadha alhamdulillah waan akka waan Ahmaditti aarii qabus hin qabu. Amma waan kana wal qabsitee Ahmad obboleessa keenya namoota baay'ee nama irra duulu jiruun argaa. Yoon waajee ammas waan biraa jaanjeetu waan callee garuu namoonni Ahmad irra duulu jirtanillee Ahmad waan irra duultaniif hin qabu. Dhugaadha yeroo sanitti akka nama tokkootti wanni kun yoo akkuma duraa sanitti taphatee karatti hafee wanni kana gaarii miti waan jawra dhaabbatee waan jee na fakkaata. Haa ta'u yaadni isaa bakka geefii jira isaafis nutillee cabsine baa'undaa'uu goone bakka silaa gaamuu qabus geenye kana caalus ni geenye inshaallah. Ani obboleessa kiyya Ahmaditti waan takka aarii qabu. Xiqqoo dura as jala dhufeetiin ture reefu ijoolleen shirna goote. Ahmadilleen akka nama tokkotti isaa qooda kaa'uun dhagee baay'ee galatoomii jechuun hin barbaade sumaanooyi. Namoonni waan kana waan biraa fudhatanii obboleessa keenya Ahmad irra duulu jirtaniis ni gaha. Asumatti irraa dhaabaadha. Ahmad. Miyuut fudhate. Ahmad. Ahmad sitti nagamu. Dhagamaan jiru na fakkaata moo maana waan isaa haa ta'u namoonni isarra duulu jirtanis isarratti hin duulinaadha. Ya, ana zaki تتكلم ما قدر الله. نايس ما بيجي انا قاعد اتكلم جيب بعدين. بس هذا الشيء ده صار ولا صح. Waan kana wal qabsitee waan jedhuun qabu kana caalaa Ahmad inni garaan kiyya qulqulluu waan ta'eef akka nama biraatti hamtuu wayii gara qabaatee fi waan hin deddeebisuufis hin qabu. Normaala nama qulqulluu tokko waan fedhe irratti ho'i Ahmadii fi Ahmad amma soddaadha. Akka fedhellee ta'u soddaadha. Amma yoo inni Ahmad jecha naan jechuunis yoo dhufee na dheellee yoo dhufee na rukutellee an nama deebisuuf miti. Baay'ee bakka soddaan sodaadha. Alfiifuun soddaa ofirraa hin eegaa.
Inshallah ammaaf osoo hin ta'in haguma jireenya kiyyattuu waatu hamza afaanii baha jettanillee eeginaadha. Darajaa itti ilmi namni fagoo taa'ee itti waanaan jiru miti osoo namni qaamaan na bira jiraatee harkaan na rukutillee nama deebisaa san deebisuu miti ani. Namoonni herreega akkasii dhaattanillee akkasitti yaadinaadha. Amma namoota tokko jira jireenya nama fuula dura murteessuu jira. Waan akkasii irratti sun jireenya abbaan ni beekaa waan akkasiillee fayyadaminaadha. Ahmadiin ammoo dhiifamaa wajjin namoonni Ahmad irratti duulaa jirtan Ahmad irratti hin duulinaa ni ga'a. Ahmad obboleessa keenya sa'aa silaa waajaamuu qabutti illee waajee sa'aa silaa namni as bakka oga dubbiin bakka geetti illee bakka namni dhugaa dubbachuu silaa qabutti illee dhufee dhugaa dubbate kana caalaa wanni jaamu hin jiru. Ahmad qoree sagalee waan biraa irratti biizii taate akkami Ahmad ati jirtaa? Jira Hamza sida gaara akkami? Fayyaa alhamdulillah itti cabsine gaafa nu waan ati jettee bakka Dabareedhaati beeyta gariin gammateen godhu bakka gammatanii si gammade anoonneen si gammade beeyta nama waan jibbu katee ulleen dhabamu wallahi mabruuk. Baga gammadde atillee nama na caalaa si gasii kaata gisee laalu baga gammadde gaa jechuun tuttuqaa ni jiraa miti. Yaala waa takka hin jirani taani ammoo waan si gorfadhu nama keessumaan sitti madhabee rakkoon qabdu. Maafshii rakkoon qabu. Obboleessa kiyyaate amma gara marattu soddaa kenna si jaalatanii si kennanii si jaalattee mucattiin teenna nullee kanumaa si barbaanne atillee nama beekatu waa'ee beekumsa ofii waan beekurra beeytaa badii dalagamte namaa dhiisaa. Namni sadarkaa sanii nama falmee osoo jedheessu amma hin barbaadu jettee aartee illee hima dandeessa. Anillee akkuma ati amma waan namatti goote kanaaf si akkasii si daffare atillee ammoo itti cichite waan baga milkooftee baga irraa hante siin jechuu barbaada. Ani ammoo garaan sii gammada. Dhugaa rabbititti garamaan sii gammade. Afoo inna lillahi jedha wanni akka fakkeessan tooftee duuba deemtee ana nama jabaadha batti cabsee bakkaan ga'e. Ana lillahi sabiraan dheeratin Oromoo osoo hin taane. Ani bara namni biyya waan irraa jiru qabu bara akkami beektaa waan kana Hamza afoo inna lillahi jedheera ani. Komantii kana jalatti beektaa murtee surree kana dabarsaa isiniin jechaa jiranii. Waan surree kana mee murtee maalii dabarsitarree jaarsi dhufe dubbii araarsaa jirtanii warri komantii kun hirriba na dhoorgee bakkuma dalagaa dalagaa na dhoorganii. Akka surree kanatti anaa kofoo surree baasii jechuun wafna godhaniira. Obboleeyyan keenyaafis Haydar Faayis carraa naa kenna. Waantu jira. Kofootti anaa deebisanii asir bakka kofoo. Saalim maaltu akka jiru beektaa Saalim kiyya. Bakka surree kana takkitti dhiifama sirraa fudhee Saalimoo freestyle. Laal akka fakkeenyaaf hin beektan aadaan naannoo hundaatu garaagara amma fakkeenyaa gara Arsii Baalee kanatti jechoota tokko namni ka fayyadamu jira. Amma Ahmadiif an osoo wallollee Ahmad saree naqqalee jedha nama fakkeenyaaf saree naqqalee jechuun ooma saree morma naaqalee yookiin saree morma qaleetii miti. Arrabaan na xiqqeessee jechuudha jechamatu jira ka jecha wayii ittiin ibsan jecha. Waan akkanaa yoo ati goote na argita surree mataan baafadha jechuun jechama jecha wannaa wayin jiraa mikino dhaaduudhaan gaagahu aadaa naannoo hundaatu garaagara haqiiquma jechaadha kan Ahmad Ifannaa jedhuufi miti. Inna dhaaduudhaan gaagahu yoo ati akkas goote an surree mataan baafadha ka jedhamu surree makana akka qamisii wayii ta'ee mataan baafatanii miti. Dhugama ati waan san irratti jabaatte jechuudha. Fakkeenya kaanillee wanti isin kaasee ebalu arrabaan saree naqqalee yoo jettee arrabaan saree namaan qalanni garuu arrabaan na xiqqeesse akka sareetitti akka nama saree qaleetitti na xiqqeesse jechuudha. Saree naqqalan jechuun kanaaf ka Ahmad jedhe namni keenya xiqqoo ufillee foggortanii nullee foggoridha. Ka Ahmad jedhe surree mataan baafadhaan surree kana ol harkisee baafadhaa osoo hin taane jecham. Waan takka afaan illee dubbadhee waan takka yeroo deemaan beekte takka wanti yeroo deemtuun kun ammaa fi jecha kana yeroodhaan wal qabatee inni jejjaanii Ahmadillee xiqqoo obsuu qaba. Warroonni jettanii illee asumatti irraa dhaabaadha. Dhugaan dubbachuuf namni tokko gaafa waa je'e waan san taateefi miti fakkeenya wayii godhata. Waan fakkeenyaa jedhamu
yeroo baay'ee namarratti hin duulu hawaasni keenya dhiisaadha waan akkasii namarratti hin duulinaadha. Ani bakka deemuun tana irra deebi'ii afooyitu ja'ii jettan sani afooyinaan talabbiiti afooyinaan illaa hin ja'an ammallee duraan illee gaafuma liivii seenee dubbadhu san gaafan gara maayyiitti hoggan liivii xumure booda an afooyinaan illaa dhiifama waan takka garaan qabu hanga inni dhufee jechan taane nama qaballee isaa xiqqoo waanaan jejjeessan irratti xiqqoo miira keessa galee dubbadhe malee amman takka waa garaan qabu jeetiin dubbadhe ammallee dhuguma guyyaa tokko isa rabbiin arku kunoo guyyaallee jummaadha isa rabbiin arku guyyaa takka hanqa xurii qeensa jalaa takka hamtuu gara qabadheen beeku isaafii miti nama biraatiif waan hamtuun nafeessa ooltee bulteen beeku isa rabbiin arku bakka kana caalaa waan dubbadhuus hin qabu hawaasni as jalatti argamtan namni gara nama 2,200 jettan kuni wanni ani isiniin jechuu barbaadu gizee namni tokko dogongora saniin yeroo dheeraa nama dalagaa nama goratina yeroo takkaaf namni gabbee qeeqamuun ni jira baaf dheewu ilmi namaa kan dogongorre hin jiru dhaamseen akka obbolummaatti isinii dhaamu ilmi namaa waan takka namanni dhufti namnis keessaanii ba'a biras ni dabran bakka isinillee gaafa namni san tasa bira dabre achuma dhaabuu danda'u baradha wanni fedhe ni uumama ilma namaa irratti ilmi namaa dogongoraadha rabbi gaditti waan takkaan waggaa takka nama jalan dhaabbatina waan takkaan guyyaa lama nama jalan dhaabbatina yeroodhaan wal qabatee deema wanni dhufu hundinuu waggaa yeroon dabre bakka achuma namarraa dhaabuun dirqama jiru jeetiin amanaa. Kana caalaa gaa isinittii illee dheereessu galatooma ulfaadhaadha. Mana keessa jiru carraa kenna amma Usmaan fa'aa Oromoo Sidiisii Firistaayil. Yes. Obsi gizee takka si dura dhaabbadha. dabarsee hofoo hamzaadhaaf wachitti anaa si dhaaba obboleen keef carraa kanina hofoo surree narratti dhiisa ana biraa qabda surree habiraatu arra soddaati habiraatu yoo ziqayas yoo dahabas ta'e soddaan sodaa itti oromooni anarra yoo hofoo warri ahmadittis harka dhoyitanis warri gamanas gamasis harka dhoyitan fayyaadaha isin jiraachuun tiktaakin kunuu jiraate dura yoo isin asin jiraatin jiraachuu keessan nu garsiiftan jiraachuu oromoo nu garsiiftan oromummaa nu garsiiftan we appreciate you everyone isin galatoonfanna hunda keessanuu jiraachuun keessan oromoon jiraachuudha naamusni jireenya kee keessatti bakka dalagaatti mana kee keessatti dirqama barbaachisaa yoo naamusa qabaatte hawaasa jabaa taata hawaasa jabaattu mataa ol qabata naamus is the key discipline ashuti ana I call her Ashanti Basefi police gurbati Ashanti tawallistu America sanin baanu Kenya ta Oromo san baan tabadda bale sanin baana Ashantin tarabbi naamusa khannefi she's a high discipline dala fetiyo asbafte ana Ashanti crane isif kenu high discipline the most high discipline woman on earth believe me the most high discipline muchayo naamusni siafan Oromo naamusa high discipline atigaru hamdana sidam Nasir Anole just watch him lale ka gariti dhagefadhu bulti isa obbolees kenna akamita kesa isa jabeeffatu kesanle singursa kesanle waan sigursu jira public irratti khalille sidame jira khotteetiif energy tiktakarra ni qallifatta hin dhabamtu amma leera deebesi video warabdus ni gabaabsitan dhabamtu ashitti atifi isi ashitti fi ati ambassador jallati ambassadorotasi ati fi ashitin royal warra ingilisan garte akkasitti oflaal royal warra nugusa sanjichuun nugusa jalalu Ahmadammo general abeki bilashatti sila Ahmadu qabso achiin kaasini manni kuno akkanatti no bultiin teetu ila Ahmad achi dhukaasanutti baanani badda baalesan keessa ashti naamusni sifi jabeenyi sisi akkuma jirutti Ahmad rasaasni madfiin achi tokkose akka Amerika keessa nu marii meetingi taanu nu gooti haqni jiru kana akkan dubbannes anaadho isaa ture arraniin baasa meetingi hayyootatti taa'e Hamza Hashiti akka argatu qom naamusni Oromoo akka eeggamuuf goone san cufa tarkaanfannu cufti namni nutti himu nu gorsa namaan fudhannu
hayyoota dhageeffanna. Ammataan kiyya hayyuunaa oliitu jira. Tarkaanfii takka tarkaanfachuu hin danda'u. Tarkaanfii takka jecha argaa achi laachuu hin danda'u. Maaliif anaa fi hawaasaan irraa dhalatee xiqqaata. Fayyaadahii Ahmad kiyya Naasir kiyya na of golchi obboleeyyan keessa carraa haa fudhatanii. Hamzaan irratti dhiisa. Ahmad kiyya fayyaadahii. Galatoomi freestyle. Bakka amma anillee hojii qaba Ahmado. Anillee hojii qaba galatooma. Namoota biroo yaadarraa fuudhe. Eedar dubbadhume. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.